قالت أن دائما خيلا فخايتين دي مونتا يوسي تاد دائما خي خوف فرد برا خيسا قالوا بوتي تكتي كم فدتين جرا كذا دائما تي مك آخيتي منا خيستي هندويني خوف فرد سلطة المنا ما أمنتين كم المنا ما أمنتين كم ألو سلام عليكم مالي قلتو ما ليست ما قلتو مالك محمد ما الأركاد عندو ماما مرنا ديتي أركاد عندو تمام مرنا ديتي كواتي أركاد عندو يتا ماما وانا كنا سبب بيجي ماما رب بيجي وانا كنا دادي تديون كام فردو يكشو أتي ماني قلت ما قلت ما تجي mana tinggal sababa nae maqam mana tinggal le fetuti guyyanki jagoma lento ti male chu fetuti fet malte la am fet jara fet bidaya ma khaytin raqaba jiyo nafasan qabtu khalifa qabtu وانت qabtu sida tara mashru jiyo fit dersan to bana tara tani dayma khaymana tisha timbradiya Mama kasih ambil lenta berarti. Aku sih ada tuh kayaknya aku magerta mama jawab raj petejra. Kenapa? Amma harkinirra saati mega jir. Indu funanje kenapa nasaba wali tiareni kuti. Irti wallahi amanti takkan qabtu. Mali wallahi amala Muhammad wallahi tinjiran mali fakkat embiyo. Yoro hunda obse da garu gana obse enke gaba. Anis dai musa kana angamadura ani tunama dubarti ulfa garaga jeti alje Muhammad jala taw jirgaru mas dai makana tukana waru jira. Muhammad afare ro khoble da batamale Muhammad na majaibati miti. Mal je kan sini mbekon. Bugara bit bachura. Tamam. Inshallah garu humara konko. Bugara bit bachura wani fannis yonni wani san qabini arkitan. Ani ta kara de debe obse sawjin obse de debe. Ani tu mana kasan ko bat hijra bikin jutum biyana mati di yebran jiru. Silam mati di yebra jirade. Tenta sankaf ni bisa. Sanifu namni biyana ma kan takkan namun god tamam anopsi sa daddabe akasi ordotto da khayna me akami god ilmina ma kun timanis isanis obsi hinjir ugar bidu bachura anme سلام بربدي في رقبات كانوا غنا أكو مدلقة النبي راخوته به هندبي رد ورو جوار هي رانكازو نرد فتا أما كتساكيز دقي سني في نرد ول مي كمين قران دائما هذا بدي شيء بدي مو نادي بمليان وان براتك أمتي يا فنس والله في دوت أنا قرت تاته واني الموت يديتي واني خليش ما قبضتها أنا كانت جوالة رأخاسو دي سرت تمير زدد بخم مي أنا
akkamaa godhu isa kana. Bultiin hundaafuu dantaan hundaafuu. Inni yoo na jibbite karaa baay'eeti ansin fedhuu naan jee kana nama godhu san na godhu. Guyyaa takkasii maal jettee guyyaa takkachii maal jechuu miti. Waa hireetana. Inshallah garuu homaati miti. Yoo na si dogoggorees yoo ati na dogoggortees fannis wallaahi waan isuma qabu ta'an isaan si dogoggoree waan na qabu ati na dogoggortee waan si haa qabu hangaruu waan takka waan hin siin jiru qabu hireessin na fide naan akka narra deemtee anillee yoon jallollee ta'e ati jallottee dhugaa san namtee na gaggeessuudha malee la'abaa godhattee akka naan taphachuu miti. Guyyaa feete galtee guyyaa feete maal taatee guyyaa feete akka feete taatee ati wanta laattee miti. Ati na bultii dhaabee bultii qabu. Wanta laattee nuka kee kanatti yeroo feete hara feete deemtee yeroo feete hin galtu. An bikkaan jiru sanatti gabbee alaabaa bitachuudhaaf bannatti ulfaatti. Akka maa godhu meen isa kana. Wayii meedis jiruun addunyaa akkanuma rakkoo qabdi silaa jiruun addunyaa sun akka rakkoo qabaachuu baattee. Ani xiqqishoo ilmoosaa taraa jecha malee ammataan kiyyaa'u raatee jiraachuu kan barbaadu. Ifittiin hin beeku. Dhiifamaa jechuudhaan daa'imni oteetiin ka'ee sossobu jira. Akkuma gartee harkattiin fudhadhee dhufe garuu dirqama tattamaatu daa'ima qabachiisa sirra dhaabu jira maaliif jettan dhiira jechuun wallaa waan amananii qabdan akka dhiira takkaatu dhiirallee nama jibbisiisa. Maaliif jiraan jettan maallaqa waan mana jirus ganama kan otoo hin argin fudhatee kutee daa'ima kana mee maaliin inni waatti bita maaliin inni mataa kiyyaa waatti bitatee jiraadha akka nama tokkoo meesin maal jettan fakkeenyaaf ilmi namaa tokko nyaataa fi dhugaatii malee ni jiraata garuu Maammad isin fannisi beektanii garuu Maammaditti kan isa beeku Maammad maaliif jettan dhugaa rabbi na jibbisa hangaan duraan isa jibbee dhiifamallee waliif goonu garuu na jibbisu jira. Namni kun eega daa'ima walirraa argate hamtuu walirratti yaadu. Inni arrallee deebi'ee hamtu manarra yaadu jira. Maaliif maallaqa mana jiru fudhatee deemame? Isin duraa mana keessatti duutuudha moo daa'imni tunaa isee harkatti boocitu moo maaliif dhiisee deeme maaliif fudhatee deemee maallaqa sana maaliif ji'a tokko irraa dhiisee deeme? Saniifuu Maamil Abdulatiif kubeetan viidiyoo tana yoo akka tasaa isa biraas naaf inni walitti qabna chaanaala kana waan ta'eef jecha isa biraa hidheetti guyyaa viidiyoo tana gargarte an daa'ima kee lafa kaayatiin deemu ta'a yoo sii taate daa'ima kee koo fudhadhu bara keessa an lubbuu tee tikkitti akkam fedhetti hin jiraachisa daa'imni tee maqaa keetiin mana keessatti hin du'ini koo fudhadhu silattuu ilmi namaa amantiin qabu dhugaa rabbi dubbachuudhaaf hordoftoota keenya isin warri viidiyoo tana gartan an hamtu godhu yeroo hundaa namtu godhu turtan an garuu namni na dhiyaate hamtuudhaan an jiru an obsee irra dadhabe obsa Maammad daa'ima isaa lafa kaayatii fi biraa deema alhamdulillah amma adda beetiin jira duraan yaa rabbii tun akkaan jiru kanatti akkattiin doomu akkatti addaaniin baa yaadni mataa kiyyaa keessa guutuudha garuu alhamdulillah adda beetiin jira lubbuun Rabbii guyyaatti uume isaa keessaa fuudhe malee inni maqaa isaa fuudhu silaa ilmi namaa nama keessaa fuudhe guyyaan isaa eebbisa na tuman san lubbuun na keessaa baati garuu arrallee askee alhamdulillah saniifuu hordoftoota keenya warri viidiyoo tana gartan koomantii irra naa barreessaa Maamil Abdulatiif gochaan taa'e narra raawwatee maallaqa na jalaa fudhatee daa'ima narra dhiisee na biraa kutee awwaan takka waan isa godhe hin qabu ilmoon tun ilmoo abbaa qabdi diqaalaa miti. Silaa diqaalaa taatee anaa itti rakkatee guddisa waan ta'eef narra dhiisee kutee viidiyoo tana warri saayibban isaa taatanis warri viidiyoo tana gartan bagas dhiisee kutorri jettanis maas dhiisee kutorri jettanis warri akka toofiqoo saayibban isaa warri isa dhiyaatan kottaadhaan yoo isa gartan daa'ima isaa dhufee haa fudhatu isa fidaama daa'ima isaa haa fudhatu yoo daa'ima kiyya fudhadhu ishee
warri isaa warri tokko daa'ima isaa fuudhaaf biqilni jiru keessaa garuu saayibban isin wal quba qabdanii ana qofa tamara keessi jirtu isa bukan qabni malee qottaa fuudhaaf rakkoon namni rakkoon hin mudanne hin jiru rakkoon namatti akka irraa jira taa'ee akkamitti na boojisa malee waan biraati miti halkan irraa amma za'a meeqa jira akkuma reefus ni jetti irra deebi'ee faraqaa lama yeroo tanan asirra taa'ee akkana boo'ee maak jedhu gochuun kun rakkoodha malee sodoomtee sittee nama boojjitu